jirtu bini akkam barumsi gaarii ammoo wogo wetu maal keessan waraanni bilisummaa Oromoo qaroo hojii keessan jira waraanni bilisummaa Oromoo tun jiru ta'eeti Oromoon jira Oromoon saamne qabeenyi isaa jira dinagdeen liqimsachaa jira waraanni keessan kun tun jiru ta'eeti albuudii keessan kun saamee eenyummaa keessan jiru jechuudha malee waraana kaa isin kabachiisaa jechuudha boolisaaniif immoo egeree uummata Oromoo riqicha guddaa ta'e kan isin baatee socho'us boolisaaniiti waraanuma kanadha jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo malee bilisummaa yoo hin argamu. Kanaaf barattoota Oromoo waraana kana duukaa eegsisanii karaa cufuu yoo ta'e karaa cuftanii dhagaa darbachuu ta'e dhagaa darbatanii waraana kana duukaa qeerroo kana duukaa eeruun dirqama eenyudha. Kan keessa mini kanaaf tokko taanee socho'uu qabna. Oromoon waan dhabe qaba ijoollee. Humna qaba mini barumsa qaba dandeettii qaba baay'ina qaba dinagdee waan dhabe qaba qabeenyas qaba. Kaya dhabe maal duwwaadha bilisummaa qabuun ta'e tokkummaa tokkummaatu qabaanneeti bilisummaan nuuf sabaabni kanaaf tokko ta'uuf immoo gandaa qorbii ol hin qoodiin tokko taanee akka ol qabannee gabroonfataa kan ofirraa kaasuun dirqama hunda keenyaati jechuudha. Akkasumas mana barumsaa gamaaf gamanaa wal qabaatanii yeroo tokko sadhumaa carraa sadhumaa jechuudha wayyaan itti duunnee gombisuun yeroo ishee kanaaf hundi keessanii sodaa tokko malee akka ol qabannee ol ijaarree waraana kana duukaa hiriirsanii isin gamaa yoo karaa cuftanii dhagaatti darbatan ati waraanni qabu yoo itti duukaa keessa geessi. Ka dhagaa guuruutti fiigdi immoo waraanatti fiigdi. Qeerroon kun uummati kun hawaasni hundumtu waraana kana duukaa dhaabbachaa namni barattooti kun yoo achi karaatti cuute yoo achi dhagaatti darbate yoo nagaa dhawwate ati waraanni kun yoo aree yeroo itti dhumamni dha. Kanaaf hundi keenya yeroo tokko akka ol qabannee waliin hiriirree sadhumaa jechuudha jibbaata dhumaatti goon dirqama keenyaa jechuudha ammaan booda waan hundumaa ol bukkee dhaabannee sodaa tokko malee humna qabnu dandeettii qabnu ni kaan dandeettii qabnu kaan humna qabnu kaan beekumsa qabnu waan qabnu itti hiriiruun dirqama keenyaa jechuudha ammaan booda walii gallee dhabni. Kanaaf jabaadhaa waraanni kuni uummatni Oromoo tabba irraan gadee injoorinee ofiisaatii irraan gadee tabba jooraati jira. Akka nama tokkotti jiraachuu danda'a eenyuun caalaa jiranii gaarii jiraachuu danda'a. Egereen Oromoo borii maalirratti akka kuusamaa beekuudha kan bosona keessa jooree uummata Oromoo qabsaa jiru jechuudha. Walumaa galaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoof riqicha ta'e bilisummaa isaa kan dhandhamatudha kan bosona keessa jiru jechuudha. Yoo argate nyaatee uummata Oromoo akka dhabuun bullee bira kan qabsaa jiru. Akkasumas kanaaf immoo barattoonni Oromoo hundi keessan akka ol qabadhaati daandii cufuu yoo ta'e daandii cufuu dhagaa darbachuu yoo ta'e dhagaa darbachuu waan qabnu wayyaanetti hiriiruun yeroo ishee midha. Kanaaf irbuu jechuudha. Waliin sochoonu. Kana booddee hundi keenya sadhumaa ijibbaata isa dhumaatti bobbaanee irratti hojjechuu qabnaa jechuudha. Irratti hojjennamni yeroo itti ilaalu. Kanaaf injifannoodhaanii kana tattaafachuu jechuudha.